يوخين تلا لك صدق عم يسوع في مالك قلت سميته هركرس لابر ميلا رسي ويالا إنجان سجال الدبر فيتا كذا وقت إجتى قلتين فدو ما تسمى الله تكون مالي وما بافر أفاق يقولك أبي جذبة مالي أس مالي مكان مسكينات دلدل ومارسي مالي أنت مالي أنت أرجعنا وبليزغية ميرا بدو نبيرن دبريني مالت هذه لا حركة خناتو الله واسينا فنيركي مالت هذه تخسج بيركي حركة عثمان حلقني جوجا دلقة جروت أكنه نته دوبا خسر كبار كخنا حركة كان فيا كبادي حركة خنا من دلقني عثمان أجابه جرو أكمل ميتين خنان دلقة دسا ويادا كم يوخين تلا لك صدق عم يسوع في مالك قلت سميته حركة رسي لابر ميلا رسي ويالا خنا ربي نفدي خنا سانغ ربي نفدو دين تاي قدام لا لا مو بليزغية وانا قارين سيما ربي سيافا يسوع أجي خاسي تقدر إيه لا لا كسجل لا لا ما سوت مرة كم حالي خيخوني تكو خدنا خيخنا وانتك أيسوف سلامي لقول ترى بريدا ترى ميلي مالي فرسال بابر خلاص أكو مخنا قوتو قوتابر ميلك أكنا قوتي تي ميلن كابو نجارة اتفاق نمني سيري فتلا لا كس فاجي سيجلي ماما أكم من قالوا ما أعرف كس ده كان ميزك كذا سيخنوف يوخين تانا كقول سيمو سيستمني أما خوني لا سيستمني كيخوني خلين سير كيف يارا كبدا ها خلين فيا كبدا عرّر كاس دوامي خلين سيستم براتي وابرافي ده نتا شوفوا جرتا يو وني نجار تجرات نجار هاي أما ماني سير كارا مالكما مالكا إيه مالك نجار أهو يا أخون كرانو ملافا واي سايبك يا تقطير إيه لا وانغورتو تيك توك mana duti TikTok kalal akara banan bede ha sadaka akara frarisi tap na goda jeti gifti si khanani sadaka na kasir rasi yoredi obulesar ya nama birasha godi anami هاي way khiyana nakke akkan tabab jecha wan kana khadan nab jecha godan khiyana nakke zabana ma sana mu makam فاميمي وانا سنجا واسقافدو وين فيتني قافدو كم تكن زالت ساعة يمكن أنا إنجان سجال أنا زالت تسمع نفسي إنجان سجال الدبر فيتا كذا وقت إجتى قلتين فدو ما تسمى الله تكون مالي وما أنا شكسي جرون تيجي مالي دكان واو أيوة قالوا بيان وخي قاني دي نزعاني دي ما جرى وقت تاسو نانقصوي نو خي obboleeyyan nabiran kutina rabbi jaana gargaara way harkaki yaa wona gargaara way ma nabira kukutan na gargaara harki khiyyu fayyanan qabu wanna caccabe bakka khudula maguutu osoo akka tagartanii mo yaa obboleeyyan na gargaara obboleeyyan harka kana na caccabe akkana yaa fo maallaqa guddaan asii lafaan ol kaasaa waan akimaatiin nabiran kutina obboleeyyan nabiran kutina maal taate baabaa kiyya harka kanaatu na caccabe na nafne bar na caccabe talaani qabdaa obboleessa maal taate harka kanaan na caccabe talaani qabdaa kanniif ka akka girraa jabaachuu maa ta'u yaa ربي سيعجل جبيسو آمين ربي سيعجل جبيسو صراحة من آمين واي هاي يونا كانت شكلا مالي أبو هاركنا واي دلقان بكاتي يتانو ما هوغنا تانو واي هاركا نانو كوبا بليان نغرغارا warga kayaw arga kana najacha bena miren dabrina way wana khimanda kunda be way
Hiyyaa dhalaa hojii deemuu jiru kana qaanfachiiseetiin inni maallaqa naa kenna yoon gaafadhe. Obboleessa dhiiraatiif ani silaa kakeetii kana fayyaa qabaadhe anilleen bireendii tiyya bireetti sanii wajjin numaan deema obboleessa na dhukkuba malee na gargaari yaa harka kanaan na caccabee jira. Way maal taatee obboleessa kiyya? Yaa wanna caccabe. Iddoo garaa nama nyaata wallahi. Way Habibi maal eessa qopheessa? Barra asuma yaadamu obboleessa kiyya maali maal taate? Harka kanaan na caccabe. Hayyee qoy laal kannaan rabbi biratti xiqqoon qabdu wanni rabbi biraa dhufte hundinuu taqabballe. Hayyee galatu. Kuma takka taatus kuma shan taatus waan keeti hoo fudhadhu illaalin booda laaltaayaa harka bitaatu nagarsiisan jabeeffadhu onni asee biifu. Hayyee galatu. Galatoomi. Way obboleessa yaa way. Naaf galatoomi bakka xiqqoon irraa baate guddoon si baaseentu galatoomi. Galatoomi. Yaa gurguddootti kan maaluma naa kanne hay obboleessa soofti naa kanne miskiina taphachuun maali? Soofti naa kanne furrii naqattu. Barkhiyaan sooftee jira bar soofte kan ta'e. Awuu miskiinni ammaan tanaa quufan danda'uuni beeytami yoo guddootti kan ni tees akkanuma haaswa kuma takkaan itti kanne sooftii seenis. Soofti naa kannaa bar himbanii naan jeeqa waan guddoo naa kannetti. Way obboleessa akkana na goote maallaqa jee soofti naa kannite. Taate obboleessa kiyya. Harka kanaan na caccabe. Dhukkube. Na dhukkuba obboleessa kiyya na gargaare. Akka gaarii si dhukkuba. Wanti namni si gargaaru hin qabdu. Hin jiru hin qabu yaa wadha. Yaa suuqii takka irraa hin sii kannaati. Suuqii irraa hin sii kannaati. Dukkaana kanarraa hin sii kannaa qottee obboleessa kiyya amma gishaa. Yaa obboleessa kiyya waan amma na gargaartu hin qabdu. Dukkaana kanarraa hin sii kannaa wallaahi qottu. Akkasii. Qottu. Na gargaare. Qottu. Way. Way harka kiyya. Obboleessa galata. Amma maallaqa tokkoon fuudha. Ayyee. Maallaqa tokkoon nuuf fidee dhufa. Siifin kanna. Waan ati feetu hunda ni argatta. Dukkaana kanaan seenee baasu. Ayyee. Galatoon. Aboo harki kun yoo kattaa oolan nama dhukkubeedha. Yaa Rabbi. Aboo amma harki kun asitti nool jallateemi. Wallahi dhugumaan harki yoo kattaa oolan nama dhukkuba. Obboleessa kiyya. Hai. Habibi. Nagaame. Naga. Maallaqa bara harkee bara. Agartee? Kumaa fi 500 si harki. Kumaa 500? Balloo si haa kannu, riskii sitti haa kannu, barate fallaqidha. Addunyaan bar sibiraan shaashaadha fallaqidha walla guddoo rabbi sitti haa kannu. Amiin. Waan dhabde takkallee rabbi sin dhoorkin. Ati ta'e ooluma guddoo sitti haa kannu. Mee obboleessa khayriin beeyta barakaadha. Maallaqa kana siifin kanna hodhome. Akkana wallahi. Harka nama guuta rabbi waan harka si guuta. Baafaa afaan kee walitti qabi jazba. Maali? Maqaa miskiinaatiin daldaluun maal si maaliin ta'e? Harkaan na way argati maaliin ta'e? Way nagallakisa kana dhukkuba. Wallahi. Way. Kayti du'aayin haa godhu turtee fi maallaqa kanarraa fudhatte harkasanii. Kamiinni si godha kana moo kana? Kun maali harki maal duboo? Way obboleessa yana dhukkubaan ni irraa. Waliin sobnu dhageeffadhu. Soban barbaadu. Ayyee. Ati dargaggeessa fayyaa qabu taate maqaa miskiinaatiin daldaluun maal abbaa keetii siin godhe. Ati laal nama jijjiiree. Dhageeffadhu irraanfachuun barbaadu. Irraanfadhee bara. Laal obboleessa. Osoo fayyaa guutuu qabdu osoo bareedina kana qabdu fayyaan dhabee jettee daandii irratti baatee
maqaa miskiinaatiin gurguri namni fayyaa qabu afaanis si dhukkubsate moo harka kee fayyaa qabu kana si laalutu hangareefu du'a gizee naa gootu akkana ficaasa gizee maallaqa narraa fudhattu as keessaa qabdi kanaan fudhatte akkam jechuu nama dhukkube naannoo keenya hin jiru si fakkaate maali somni akkana addargaggeessa jijjiiri nama ganaa ol guddatee biyya tana jijjiiruu danda'u hay maal taate kaayyoon qabdu ati ilma namaati miti akkamitti ati fayyaan dhabe jettee maqaa fayyaatiin akkana sobaan waan aggadda miskiinummaa maaf jaalatta rabbiin duboo garte yookaan dhukkuba ifi jaalattu taate dhugaan dhukkuba siffise amma fidi kanaaw fidi gatiisi yaa waan indila kana kadhadhee dem kisba ulaa qabatee baalagee kan sanu qarshee kumaa 500 garaana rifadhee akkanaa kana gubuu qaban baalagee osoo fayyaa guutuu qabu dargaggeessa bareedaa kana ta'e nama qotatee buluu danda'u ishi akkanaa kana hojii zaabbamne miliyoona seena yaa rabbi khaatimaa nu tolchi namni akkanaa kan osoo fayyaa guutuu qabu karaa rabbii waa kadhata laa ilaaha illallah والله obboleessi jedheeraan kun dhuga baana fuulli namaa azaaba dalagadhee waan kiyya nyaachuun qaba malee akkana fuula namaa dhaabbadhee yoo rabbiin booda dhugaa na godhe akkamiin ta'a wallahi haraami wanni kana dhoorkaa